amma gaalee guutuu hin jiru miree gaalee dhiisee jira Koi bakka main funi ati koi main funi. dhala na jaalattu hin garre. Wallahi shamara iddu sijala tamma shamara arsifa iddu sijala tabe tamam. Yaa wakkan itti aarsiis hin diftu wallaahi billahi tallahi kana hin jennu namni si arrabsu. Atau boleh tiktok dure waan kennine. Ati naa kenni okay yaa ibsaa siruma jetteen. Okay ta buleetii naa kenni na buleetiin qabda. Obboleettii hin qabu hundi isaanii yerumaniiran jechuun shamara iddutu iyyuu akkas jaalattu komantii kee argee ture. Shamara eessaa? Shamaruma arsii tana ta'a yeroo hedduu. Bakka ana beeytan nama jandaan deemu kan ni barbaadani. Fiidoon waraabbii galatti akka na jaalatan naa hima mootaati waraabbii galatti. Amma ijoollee malafarra beekuyyuu. Wallaahi dhugaata. Wallahi sin jira. Hai. Oosu gilitaan see amma gammadee dhaa dhugaadha. Garuu jaartii qabaa jechuudha gebeetaa yoo dhugaati yoo sobuu baatan kan qaxar keessa. Qaxar keessatti wallaahi jaartiin qabu. Ijoollee wayii takka wajjin wal agarree fiidoo hojii waraabnee sanfaa se'uu danda'an. Anillee sanuma bakka sanuma se'uun oolan dhiisi. Ayi dhalaa takka wajjin fiidoo waraabuun jaartii dhajaa mari'aati nama hedduu hojii waraabdama ijoollee hojii waraabaa deemtu fanneen argaa sanneen jaartii gadi. Jechuun akkaataa jettu mul'ifte akkas fakkaata ka. Sirbichi moo akkaataan waliin dhiyeenya qaama qaama. Akkaataan isin waliin dhiyaatan akkas na fakkaate. Stima ada. Ibsa. Komanti wayi tasi nomor beli. Komantii disi komantii rakkoo miti hin beekaa komantii dhibbata kaapparraa fikireello. Maal chaayiran? Waduh gua kok enggak sinjer. Mali makan video orang abda. Mata garagalee moo? Bakka ijiraami ibsa annama waan haareetti amanu beekta amala keeyyaarraa wanni sun yoo udaan illee ta'e yoo dhagaa illee ta'e yoo muka illee ta'e bakka waan takka mul'isuun qabayyee namanaa akkuma ati beektu namni yeroo baay'ee gaafa fiidoo waraabu gaalaa jirus mataa garan galu waan ta'eef an akkuma akka waan takka waan namni ittiin na beeku waan maqaa kiyyaan kaa wanni namni ittiin na yaamu wanni hayi akka dabbaal ogaa waan takka harkan hayi akka dabbaal san akka jedhaniin barbaada kanumaafin barbaadee Ogar rifeensi kira hunda rifeensa filadhee kennaani garagaleen fiidoo waraabaa hin mul'isa. No bar dabbaal si qofaa miti hattan kaameraamaaniin keetuu sira zooree si waraaba mataa kee kan. Kaameraamaaniin inni beektaa miti ajaja kiyyaan deemaa akkanaan godhiyyan godha. Fakkeenyaaf gaafa dhiggata kadirii wajjin dhaabbannee fiidoo wayii waraabnee qaxara kana keessatti mana rifeensa nama wayii beeksifnee. Hoggaa inni fiidoo waraabnee yoo dhaabbatuun ampuula garagaleen mataa garagaleen dhaabbaddaa ati immoo garagalee dhaabbadhu jetti himeen kaameraan obsaadha kun jala jira itti sokkee garagaleen dhaabbadee kadirii ol deebee dhaabbatee ajaja keenyaan godhe jechuudha. Barbaadeetuma waraabda jechuudha. Fedheetumaan itti ajajatumaan godha baay'ee itti ajajatumaan godha maaliif waan haaree wanni haareen kanarra mul'attuun barbaada sinjee kalamaffaa immoo ijiraa miti gaafa waan takka gootu waan nama dhaabee amma isinuu gaafa intervii nama gootanii jechoota tokko keessaa murtanii duraan sitanii gootanii miti inni sun baariyaaliidhaa fi akka namni dhaabbatee waan san qalbiitti godhee ilaaluuf himire. Yaa anis saniifin akkas godhaa inni sun immoo taaktika kiyya qofa iyyeetti nama hanga ammaatti namni hedduu akkas fayyadaman jiru. Hordoftoonni kee gaafa. Akkana garagaltee jiruun kun seensa viidiyoo keetii jechuudha. Anka jiru garuu ibsaa kami? Maal? Intolu inni? Akkana garagalu immoo? Muudii tokko muudii intolu lammaffaa immoo rifeensi mankiyyaa gamu dubaatiin intolu. Biyyi rasuulli dhaqee guyyaa afuriin bulee guyyaa 40 bulee takka eessasa. Kaayiroodha moo? Ani hin beeku obbo. Sagal. Mee komeenti godhaa jiin dhuguma wallaahi qoosaan jiru. Hadiisa moo quraana jira na fakkaata. Alayhi salaatu wassalaam. Alayhi salaatu wassalaam yaa. Biyya wayii guyyaa afuriin bulee dhaqee guyyaa 40 bulee yaala. Namni beeku jiru? Ana biraa komeenti godhu jiran. Yamanii. Yaa thank you. Ni beekan bakka ni jira. Maaliifin kaasee kaayiroon akkas gootee jechuun fedheeti bar. Bakka jaartiin biyya jirtu maan rakkoo qabu waggaallee taa'uun nama isaa barbaadee sadeedeen isaa barbaadee dhufuu danda'u. Maayikiin akkami? Nagaa qabdi wallaahi.
Amma samoora kana eenyu nu fiddaree yuutuuba intarvii. Silaasii fidaa sin jirtu malee. Yaa'oo sila intarvii na goote hedduu fedhaanu adda fagoo jirra maal goona ree. Suudiin asuma dhufnaa suudiillee taate waa fagoorti. An suudiin jiraare eessaan jiraan. Sartaree suudii moo yaman? Wallaahi billaahi hin beektu dhuguma san. Wallaahi hin beeku suudiin dhagaa'eetii suudii mana fakkaata eessa jirtatu? Lakki an suudiin jiru. Sartaree? Maa uummanni barreessaan jiru? Qaatar jirtaasaa? Nama warra qaatarteen jiraame suudii isheen jira bar tureen jira wagan deemu. Hin qayyarte. Gaafa taraa duraas suudiidha amma immoo dhiise goota sanarra waggaa fixee amma. Koo sanuma beeka kaan suudii waan beeka. Laa suudii dhiiseen jira. Bareedaa qayyaruun hin naasii taatee reetii. Ayi waan jettu jaartumaan hin qabne akka keessan malee waan biraa ariif. Garuu jaartiin qabu. Jaartiin akka dabamtee jaartiin kun jaartiin guutte. Baalee wayii fuudhuun fedha pilees jirti. Naanna dheeree abbaan laallataa wala. Akkana jennaan ijoolleen arrabsu seentee waan arrabsaniif hin beeku. Abdi jirullee tokko. Laa jechuun abbaatu laallataa jiree wala. Laallataa tullee sin laallataa koo hin jiru. Meekoo karaa beeruut kana wajjiraniin si abdi tokko ciyaa dhufe waan jolaalla. Abdi. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Alaikum salaam. Nagaa isin lachuu. Dura ibsaan jira isaan argu guddaadha bariin jaartii qaban jaartiin qaban. Nagaa wallaahi nagaadha. Nagaa kamati. Fayya wallaahi galata rabbii. Baga jiraatti. Walumaan waa Maa dambaale namni jaartii qabu guddinni waa jaartii qabaataniif himaa. Haayee namni jaartii qaban irratti hedduu kabajamaadha dhugaan sun nyaan dhala bultii qabdu waggaa qacarraa keessatti keessatti viidiyoo bantee jaarsaan qaba jettee ulii cimatti irraa dhabbadhaan itti haasa'uu na dabbara hedduumaan sodaadha bakka hin qaanfadha na bira guddoodha namni jaartii qabu. Kaayiroo kana ofirraa eegi sirra gaxaarani. Warra kaayiroo kana ofirraa eegi. Laa ibsaa fi maayikii ibsaa fi caalaan waan isaan godhee unan goone maarra lalu osoo nu biraa ta'e ni naaraa jira. Laa waliin duruu deema lakkiyaan soddaan tokko gurbaan waan akkanaa dhiisabti. Ndagamu. Ay jechuun inni warra kaayiroo kan jedhu kun hin dhufaa jechuu barbaade. Ibsaan diyaasfooraadha warra kaayirootti hoggaatu eenyufa bantaati. Waa ibsaa siin jedhee. Ree ibsumaa jiraame eenyu biyyattere kana. Maa ibsaan waa warra kaayirootiin keessummaadha amma deebi'aa gara biyyeessa. Eeyywaa. Tana nuu beektaamee fi amma waan feetee asii duraan sitti harree. Sirraa bareede immoo akkam wallaahi. Anmoo. Filtara malee anaa miti. Taatullee homaan jetti. Sirra. Amma gaalee guutuun jiru miree gaala dhiisee jira. Kooyi maa hin fuune ati kooyi maa hin fuune. Dhalaan jaalattu hin garre. Wallaahi shamara hedduu si jaalata amma shamara arsiifaa hedduu si jaalata beektamaa. Yaa akkana itti aarsiin sin diftu wallaahi billaahi tallaahi kana hin jennu namni si arrabsu. Ati obboleettii qabdu duree waan kennineef. Ati naa kenni okee yaa ibsaa siruma jetteen. Okee.